Welcome magaruftani kutaa irraa kanaan itti fufaa waa'ee flap T sound like D pronunciation keessatti yookiin immoo American pronunciation keessatti sagaleen T jedhamtu tuni okay T jedhamtee dubbifamtu gara D deebiti walumaa galatti barreeffamni T qabu kan sagaleen isaa T jedhamtu yeroo dubbisnutti akka Amerikaatti jechuudha gara D kan deebitu yoo ta'e flap T jedhamuun beekamti jechuudha. Okay, so jechoonni akkasii hedduutu jira jennee ilaalaa turre waa'ee flap T keessa jirra. Wantoonni amma ilaaluu deemnu kun wantoota Ingiliffa dhaga'uus akka hin dandeenye gufuu nuti ta'an irraa jenne fakkeenyaaf filma adda addaatii fi sagalee adda addaa akkasuma diyaalee gurguddaa fi xixiqqaas haa ta'uu yeroo isaan haasawan hin dhageenyu waan isaan jedhan garuu barreeffamaan osoo nu fidanii hin beekna wanti kuni furamuu qaba jenneeti sagantaa kanaan ilaaluu jirra. So wantoota kana playlistii tokko jalatti walitti isin qabee jira. Okay, kutaa kutaadhaan qophaa'ee jira. Isallee kutaa jalqabarraa hamma xumuraa yoo deemtan pronunciation salphaa nuuf ta'a jechuudha akkaataan itti dubbisnuu fi akkasuma akkaataan itti dhageenyu jechuudha. Akka dhaggeeffataatittis akka dubbataatittis afaan nuuf sirraa adeema jechuudha. Kanaaf baay'inaan waan jarri faranjii jettu hin dhageenyu. Okay, yeroo nuti dubbannu isaan garuu nu dhaga'uu danda'ani garuu rakkoo ta'uu danda'a yeroo tokko tokko. Okay, so kanaaf falli jiru waa'ee pronunciation akka gaariitti barachuudha jechuudha. Kutaa kutaadhaan qophaa'ee jira. So mee haa ilaallu tokko tokkoon fakkeenya hojii wal qabsiisne jechuudha. Jalqaba irratti jecha kana ilaallu. Jecha kana identity jennee dubbisna jechuudha yeroo bira. Okay, nu biratti identity jennee dubbisna. Okay, garuu Ameerikaa biratti maal jedhanii dubbisanii? Okay, identity osoo hin taane identity maal jenne? Identity. What is your identity? Siin jedhan seegale. Identity jettu identity gara D deebisuu jechuudha. Isii T kana jechuudha. Maaliif akkas taate waa'eetu booda jira jechuudha. Sababa kana yeroo akkasii maal goona flap T taate jechuudha. So identity isii tana dafnee yeroo jennu identity. Okay, kana jechuun hiikni isaa maali? Who someone is jechuudha. Eenyu akka ta'e jechuudha namni tokko kan adda baasnee who someone is eenyummaa namaa kan ibsitu jechuudha. Hiikni isaati. Fakkeenyota wajjaa ilaalume. Fakkeenya jalqabaa kana jedha. What is your identity jenna? No. What is your identity? What is your identity? Sumatana diiguudha waan biraa godhuudha miti. What is your identity? Jettanii deddeebisanii jedhuudhaan fallisaa dhufa jechuudha. Fallisaa maali? Deddeebisnee jedhu qofa jechuudha. Identity. Okay, what is your identity? Eenyummaan kee eenyu jechuu jira jechuudha yookiin maali? Fakkeenyaaf kana jennee I forgot my identity card. I forgot my identity card. I forgot my identity card. Akas jenna malee I forgot my identity card in jenna jechuudha. Okay, maal jennee identity. I forgot my identity card. I forgot my identity card. Jenne? That's right. Hiikan isaa maali? Waraqaa eenyummaa koo dagadhee jechuu jirra jechuudha. Forgot jechuun maal akka ta'e ni beektu miti. My jechuun kiyya. So cardiin waraqaa jechuudha yookiin immoo mataa isii jennu sun jechuudha. Inni kun immoo maal jedha? Keep your identity secret. Maal jechuudha? Eenyummaa kee dho'isi yookiin immoo eenyummaa kee iccitiidhaan qabadhu namatti hin himin jechuu barbaadu namni tokko. Jecha kana fayyadamaa yeroo jecha kana jedhan nutti ulfaachuu danda'a. Identity yeroo jedhan maal jechuu jira? Ati identity beekta. So sirreeffachuu qabda jechuudha. Yeroo jettus yeroo dhageessu silaa akkasii jedhamaa takka barraan salphaa ta'a jechuudha.
So keep your identity secret. Keep your identity secret. Ana secret or something. Secret. So keep your identity secret. Keep your identity secret. Keep your identity secret. Okay. This is my true identity. This is my true identity. Akasiddu bisna kuni eenyummaa koo isa dhugaati jechuudha. So kana booda this is my true identity hin jennu jechuudha. Maal jechuu qabna? This is my true identity. Waligalle kattaana walaallu. He has a unique jennee dubbisna identity. Dafnee yeroo jennu he has a unique identity. Jedhame na wajji. He has a unique identity. Bareeda. Hiikni isaa maali? Inni eenyummaa adda ta'e qaba jechuudha. Unique jechuun adda kan ta'e jechuudha. Okay, has qabu jechuudha, yookiin qaba jechuudha. So baay'ee salphaadha. Garuma deebisaa deemaa jechuudha. Kun immoo maal jedha? Language. Okay, language is a part of identity. Language is a part of identity. Maal jenne? Afaan qaama eenyummaati jechuudha. Kaayyoon keenya akkaataa itti jennu pronunciationidha. Akka akkasin jenne akkam language is part of identity akkan jenne. Shaakala. Language is a part of identity. Language is a part of identity. Language is a part of identity. Because your nature. The police checked his identity. No, the police checked his identity. The police checked his identity. The police checked his identity. Police ni maal godhe eenyummaa isaa sakatta'ee jira jechuudha. Amma kun beekamaadha. University jennaa bire. University tami barattee jennamti. Akkas jennaa jechuudha. Kunis sirraa qaba. Tiiguma tana diigoona jechuudha. Akka Ameerikaa yoo ta'e. So maal ta'uu qaba yeroo dubbisnu University. T jechuudha. D jennaan. University. Okay, university. University means it is a higher education place ida. Bakka iddoo barumsaa gurguddaa itti baratanii jechuudha. University ni. So afaan Oromootiin university jenna. Akkasuma ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf mee kana dubbisa. I am a university student. Akkas jenna. Maal jennu mee hayallo. I'm a university student. I'm a university student. I'm a university student. Definitely enough. I'm a university student. I'm a university student. Good. Ani barata university ti. Kunumma kamta. Which university do you go to? Yenna. University kami barate juraf. Kama jennu. Nadura yaalame. Yaaltani. Amolina yallo. Which university do you go to? Which university do you go to? University kam barata jechuudha. Inni kuno. The university is very big. The university is very big. University che baay'ee maali guddaadha jechuu jirra. Kanatti haarofnu qaama. Activity jennaa mire yeroo biraa. Akka Ameerikaa yoo ta'e akkam jenna? Akka Ameerikaa yoo ta'e akkam ta'a? Activity ta'a moo akka biraa ta'a? Okay, media goonama. Activity. Okay, activity. T jechuudha D jedhaan. So
This means something you do. Gocha jechuudha wanta ati gootu jechuudha. Mee fakkeenyaaf ijaa ilaallu. I like outdoor activities. Activities jechuudha. Activities akkas gootu jechuudha. Maal jechuudha? Sochiiwwan alaa nan jaaladha jechuu jirra jechuudha yookiin hin fedha. Maal jennee dubbisna al tokko. Let's try one more time. I like outdoor activities. I like outdoor activities. The activities started on time. Maal jechuudha? Hojichi yeroon jalqabee jechuudha. Enda dura dubbisaa kanas yaalame. Okay, waliin haa yaallam. What is the next activity? What easy kana immoo dafnee yeroo jennu what's the next activity? What's the next activity? What's the next activity? So barumsi waa'ee flap T yookiin immoo sagaleen akka diitti jijjiiramudha yookiin immoo gara diidaa jijjiirudha. Kutaa irraa asumatti nuuf gaa yeroo biraa kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti isin immoo chaanala kanaaf haaraa taanaan subscribe gochuun dagatinaadha. Viidiyoo kanas like tuwaadha. Akka nama hedduu bira ga'u gargaaradha. Hiriyoota keessanii fi nama wal beektan hundaaf viidiyoo kana share godhaa. Barumsi kun akka wal ga'u godhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.